Magaalaa Adaamaatti jaarmiyaaleen dargaggootaa fi dubartoota aanaa Wanjii sagantaa tajaajila lammummaatiin dhiiga arjooman. Dhiiga arjoomuun lubbuu haa baraaru mata duree jedhuun sagantaa kana gaggeessaniiru. Miseensonni jaarmiyaalee kanneenis haadholii fi namoota hanqina dhiigaa qaban du'arraa baraaruuf dhiiga akka arjooman dubbatu. Dhiiga arjoomuu kootiif guyyaarraa kana gammachuu guddaan natti dhagahame. Dhiiga arjoomuudhaan lubbuu namaa haa baraaru dhaadannoo jedhuun guyyaarraa kana dhiiga arjoomaa jiru. Namni kamiyyuu nama ta'uu isaatiin lubbuu nama tokko oolchuu qaba jedhee waan amanuuf namni kamiyyuu dhiiga arjoomuu qaba jedhee yaada. Sababa dhiiga dhabuutiin lubbuun nama tokkoo darbuu hin qabu ilaalcha jedhu akkasumas immoo dhiiga bakka bu'uu danda'uuf lubbuun bakka bu'iinsa hin qabne baduu hin qabu ilaalcha jedhu giddu galeessa godhachuudhaan qindoomina jaarmiyaalee dargaggootatii fi jaarmiyaalee dubartoota waliin qindoomuudhaan hojii tajaajila lammummaa gannaa kana keessatti tokko jennee hojii dhiiga arjoomii kanaan jalqabne jechuudha. Maaliif haadholiin keenya sababa ulfaatiin kan dhiiga dhabanii rakkatan hedduutu jiru. Akkasumas immoo namoonni waraana irratti dhiigni isaanii dhangala'ee itti rakkatan hedduutu jiru waan ta'eef namoota akkasii kanaaf immoo nuti waan tumsuun ittiin dandeenyu dargaggoonni dhiiga arjoomuu danda'an kan dhiiga qaban dhiiga kana arjoomuudhaan namoota kanneen lubbuu baraaruu qabu ilaalcha jedhu giddu galeessa godhachuudhaan sagantaa sochii arjoomii dhiigaa kana qopheessuu dandeenya jedhu guyyaarra. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Lammaa Baqqalaa faayidaa dhiiga arjoomuun qabu irratti hawaasni hundi hubannoo akka argatu taasifameera jedhan. Tajaajila lammummaatii fi hojii gannaatti wal qabatee sosochiin uumuu baay'een uumamee jira baay'ee. Uummanni hirmaachuudhaaf baay'ee gammadaadha. Nama gargaarsa waan ta'eef wal gargaarsa waan ta'eef wantoonni tajaajila lammummaatti hojjetamu marti isaatu gargaarsa baay'ee. Lammii birmataan jiran sanii kanaaf keessaa'uu hawaasni kana tajaajila lammummaatti hirmaachuudhaaf dhiiga qofa miti hundayyuu kanan raawwatamaa jira. Hawaasni fedhii isaatti hirmaachaa jira. Dirqii tokko malee jechaadha amansiifamee beeka taraan duratti hin beeka waan ta'eef wantoonni kun namoota rakkatuuf ta'a waan ta'eef dhiigas haa ta'u dabtaras haa ta'u mana ijaarsas haa ta'u kan oolu gammadaniiti irratti hirmaatu. Hawaasni aadaa dhiiga arjoomuu qabu cimsuun aantummaa isaa akka agarsiisuu qabu kan dhaaman ammoo bulchaa aanaa Wanjii obbo Qumbiiloon Galeeti. Sagantaan kun bara kanaaf hin jalqabne malee isa xumuraatii miti. Hin jalqabne malee isa xumuraatii miti jechaadha. Dhiigni immoo guyyaa miti daqiiqadhaanis sa'aatiidhaanis hin barbaadamu. Kanaaf hawaasni keenya waan har'a jalqabne kun sadarkaa hundatti zoonii qabnu hunda irratti kutaa hawaasa hunda biratti kaayyoon isaa sirriitti hubatamee dhimmi lubbuu baraaruudhaan dhiiga kennee lubbuu haa baraaru jedhu sadarkaa hundatti karaa wal fakkaataa har'a jalqabne kana cimee akka itti fufuuf dhaamsa akka bulchaa aanaa tokkotti dabarsuu barbaada. Kana fudhatee sadarkaa hundarratti qaamni hundu waliigala isaa lubbuu baraaruu faana akka dhaabbatu ergaa jedhu qabna jechuudha.